درسي كده سديت تفا برنوت سيرة. بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنوت سيرة ما تدرين كينيا را تاتواني في دولا وحدي بودا أرقمي كان جدو تاء وحدي بودا لولي غراغرا يعني تاتوان غراغرا أرقمي توري. taateewwan argame keessaa inni tokko waan bakka rajii'i jedhamutti ta'edha. Bakka rajii'i jedhamutti wanta ta'e ilaalchisee namootii warra adal qaarraa jedhamantu jara kanarraa namni murtaa'e, yaani gosti kun jechuudha. Jarri kun gosaadha. Gosa kanarraa ergamaa rabbii bira dhufanii nuti islimnaa qabannee jirra, namni islimnaa qabate nu keessa jira, nama nu barsiisu nu kenni, barsiisaa nu kenni jedhanii nama dhufee quraana nu barsiisu, diinii nu barsiisu nu kenni jennaan namni 10 kennameefi namoonni 10 kun sahaabota keessaa jechaadha. Namoota 10 kana gaafa ergu rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam nama Aasim ibn Thaabit jedhamu isarratti file. Gaafa dhaqanii bakka rajii'i jedhamu gahan warri waammatee fudhatee gale kun gananii jara kana nama 100 loltoota 100 itti erganii, warri itti ergu kun warra Banuu Lixyaan jedhamudha. Itti erganii jara kana ajjeesanii fixanii keessaa namni 3 hafee, nama 3 keessaa isa tokko sossobaniitu jara wajjin yaada isaanii fudhachuu dinnaan ajjeesanii, nama 2 hafee, namni 2 kun ammoo gurguramee deemee Makkatti warri gumaa baafatu bitee bakka abbaa fi bakka wasiila ofii ajjeesanii jarri kun jechuudha, ajjeefamani. Egaan haala kanaan namoota 10 sahaabota irraa warra barsiisaa ta'antu rajii'i bakka jedhamutti dhuman. Barnoonni kun barnoota darbe keessatti bal'inaan ibsameera waan ta'eef. Kan biraan ammoo bi'ir ma'uuna waan jedhamu bakka bi'ir ma'uuna jedhamutti taatee ta'etu jira. Inni kun immoo kan ta'uu danda'e nama Abaa Baraa'i Aamir ibn Maalik nama jedhamutu rasuula rabbii bira dhufe alayhi salaatu wassalaam Madiinatti. Ergamaan rabbii islimnaatti isa waamnaan muslima sin taane ta'uu sin dinne gidduma ta'e. Haa ta'u malee akka warri Najdi jiraatan, biyya Najdi jedhamu warri jiraatan akka isaan islimnaa barbaadanu ittime. Osoo ati nama da'awaa godhu daa'ii itti ergite muslima ta'uu isaaniitu mala islimnaa barbaadu. Namoota ati ergitu kanaaf immoo ani wabiin ta'aafi natu irraa ittisaa, natu namni akka miidhaarraa hin geenye irraa eega jedhe namichi Abaa Baraa jedhamu, namni Aamir ibn Maalik jedhamu kun ergamaa rabbiitti dubbata. Sana booda rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam nama 70 sahaabota keessaa nama sirritti qara'aanu ilmii qaban ergeefi. Namoonni 70 kun bakka bi'ir ma'uunaa jedhamu dhaqanii gaafa qubatan namni Haraam ibn Milhaan jedhamu xalayaa ergamaa rabbii fuudhee nama Aamir ibn Xufeel jedhamutti geesse. Haraam ibn Milhaan sahaabota keessaati. Aamir ibn Xufeel ammoo warra itti ergaman diina sanadha, kaafirticha inni itti gaafatamaa biyyichi naannoo sanaati jechuudha. Aamir ibn Xufeel aduwwiin rabbii kun xalayacha laalle gaafuma Haraam ibn Milhaan xalayaa kanatti kennuuf ka'u namootatti ramadeennan eeboodhaan yookiin waraanaan Haraam ibn Milhaan waraananii ajjeesan. Gaafa waraanamu Allahu akbar fuztu wa rabbil ka'baa jedheni, rabbiin guddate ani milkaahi rabbii ka'baatiin kakadhee jedhe. Eega isa ajjeesee ka'ee maal godhagaa Aamir ibn Xufeel kun banii Aamir warra jedhaman waammate, warra hafan 70 sana keessaa warra hafan sana ajjeesuuf jechuu jara sana fixuuf dhaquu didani. Sababa Aamir ibn Abi Baraa isaaniif wabiin ta'a jedheef warri kun taqabbaluu didanii irratti didan. Ammoo darbee banii Suleymiin kaafate, naakaa warra akkasiin nutti galee jara fidnaa jedhee itti dubbate. Namoonni gariin warra sana keessaa namoonni gariin isaaf taqabbalanii, gariin balballi gariin jechuudha. Kan akka Ri'lii, Zakwaan, Usayyaa warri kun bahanii fi kana jechuun Aamir ibn Xufeel jaratti kana waammateetu
warra 70 dhufe sana keessa eegaa Haraam ibn Milhaan ajjeefame warra hafan itti marsanii ajjeesan hanga xumura jaraatti. Jara kana keessa kan hafe Ka'ab ibn Zaydii fi Amr ibn Umayyah ad-Damari kan jedhamutu hafani. Akka isaan lubbuun hafan kan taasise Ka'ab ibn Zayd madaahee warra ajjeefame keessa dhokatee achafe. Booda jiraatee gaafa lola Khandaqii ajjeefame. Amr ibn Umayyah ad-Damariin ammoo bakka Munzir ibn Uqbaa nama jedhamu wajjin bakka gaalli jiru turanii sarxi bakka jedhamu turanii. Allaattiin bakka lolaa kanarra kan inni marsu arginaan akka rakkoon kun argame baree Munzir ibn Uqbaan deemee dhaqee waraanicha lolee achitti du'e. Booda Amr ibn Umayyah ad-Damariin ammoo booji'ame. Gaafa booji'amu namicha Amir ibn Tufayl jedhamutti isa amira jaraa jechuudha. Amira warra kaafiraa sanatti ani gosti koo Mudar jedhee itti himnaan Amir ibn Tufayl kun Amr ibn Umayyaa kanarraa mataasaa irraa muree rifeensa isaa jechuudha irraa muree attaqee nazrii yookiin wareega haadha isaa ture kaffalee jedhama. Egaan haala kanaan biiruma unaan ta'e san booda egaa garba taasifamee attaqame booda Amr ibn Umayyaan Madiinatti deebi'aa osoo jiru bakka qarqara bakka jedhamtutti nama lama kan gosa Banii Kilaab jedhamurraa ta'an nama lama kan gaaddisa wayii jala taa'aa jiran yookiin kan karaatti itti dhufnaan diina se'ee jara lamaan ajjeesee gara Madiinaa deeme. Jarri kun lamaanii ergamaa rabbiitii wajjin waadaa qabu. Yaani ahadii isaanii jala jiru waliigaltee qabu ajjeefamuun ittiin jiru ture. Gaafa sana Amr ibn Umayyah ad-Damariin rasuula rabbiitti alayhi salaatu wassalaam naqee waan ta'ee jiru kana hime. Warra namni biraan kan hafeen jiru akkuma amma jennee Ka'abtu hafee inni sun dhokatee jira. Sana booda ergamaan rabbii namoota ajjeefaman kana lamaan kaafira jarri yookiin immoo waadaa ergamaa rabbiitii wajjiniin qabu kaafira ta'anis sababa kana ergamaan rabbii gumaa kaffale. Egaan taateen kun lamaan yeroo tokko argame. Kan isaanii rajii'itti inni argame namni 10 dhumuunii fi akkasuma immoo namni 70 bi'iruma unaatti dhumuun yeroo tokko keessa argame. Sababa kana rasuula rabbii alayhi salaatu wassalaam baay'ee gaddan. Naannoo ji'a safarii keessa halkan tokko dhagahanii oduu kana jedhu warri seenaa. Rasuula rabbii alayhi salaatu wassalaam kanarraa ka'uutiin warra jara kana ajjeesetti salaata fajri irratti du'aa'ii kadhataa turan. Warra kanatti yaa rabbi balaa buusii jedhanii. Hanga ergaan jara achitti dhume kun dhufee ergamaa rabbiitti himamutti maal jedhame yaa rabbi ummata keenyaan nu gahi nuti rabbii keenyaan wal geenyeerra waan rabbi nuu kenne irraa jaalannee jirra rabbiin keenyas waan nuti hojjenne jaallateera jechuu kana yaa rabbi itti nuu himi nabiyyi keenyatti jechuu jarri rabbiin kadhannaan rabbiin ammoo sakana ergamaa rabbi irratti buuse. Sana booda rasuula rabbii alayhi salaatu wassalaam du'aa'ii salaata fajri irratti kadhatamu dhaaban. Kana jechuun namoonni dhuman kun akka milkaahan akka jannata argatan akka rabbiin hojii isaanii jaallate dhageenyaan ergamaan rabbii du'aa'ii dhiisanii jechuudha. Egaan taatee kanatu jira. San booda ghazwatu banii an-Nadiir duula banii an-Nadiir kan jedhamu ture kanatti aansee banu an-Nadiir akkuma Adaliif Qaarraa caalaatti baay'ee gantummaa isaanii raawwatanii gantummaa isaan kunis hojjetan gantummaan isaan raawwatan maal ture bifa lamaani kan laalamu tokko rasuula rabbi alayhi salaatu wassalaam kottuuti bakka ta'etti walitti nu qabi quraana sirraa dhageenya islimnaa nu barsiiftaa waliin mormii gooneeti yoo nu amansiiste hin fudhannaa jedhanii ergamaa rabbiitti dubbatan. Ergamaan rabbii hojiin isaanii islimnaatti waamudha waan ta'eef yaadicha taqabbalanii jarri immoo keessootti wanti isaan walii galan hundumti keessan wara eeboo yookiin guraadee khanjar jechuun billaa gurguddaa waan ittiin nama waraanan wayaa keessan jala dhokfadhaa kottaa jedhanii walitti himan. Akkas godhanii ergamaa rabbii ajjeesuudhaaf yaadanii turan. Oduun kun ergamaa rabbii gaafa gahu yaada kana isaan qindeessuu san booda ergamaan rabbii Banii Nadiiriin biyya Madiinaa keessa ari'ee jedhama. Yaadi lammataa ammoo sababa Amr ibn Umayyah ad-Damariin gaafa
bi'ir ma'uunaadhaa badee deebi'aa jiru achi garboon booji'amee ka'ee gadhiifamee galaa jiru nama lama kana ajjeesee ture. Namni lamaan ajjeefaman kun waadaa qabu yookiin walii galtee jira waan ta'eef akka gumaan kaffalamudha wanti irraa eegamu. Gumaa kaffaluu yoo dhufe ammoo akka biyyaatti nama dhuunfaa miti akka biyyaatti yoo gumaa kaffaluun dhufe Yahuudonnis warri biraanis mushriktoonni achi keessa jiranis hundumtuu qabeenya sana buusanii akka kaffaluu qaban walii galteetu jira ture. Ergamaan Rabbii gaafa Madiinaan deeman walii galtee taasisanii yoo wanti gumaa kaffaluu jiraate waliin kaffalla waan jedhamutti himanii turanii jarris waa faqaniiru kanarratti walii galtee godhaniiru. Kanarraa ka'uun sababa amri jara kana lamaan ajjeese gumaa jaraa kaffaluuf eenyuun gaafatu Yahudota gaafachuudhaaf ka'an Rasuulli Rabbii alayhi salaatu wassalaam Banii Nadiir kana jechuudha. Gaafachuudhaaf jama'aa sahaabota isaaniirraa namoota muraasa fudhatanii achi deeman. Gaafa isaan deeman maal jetti Yahudonni Banii Nadiir kun tole siif goona yaa Abalqaasim yaada kee sii guunna haajaa kee sii baasna as taa'ii jedhanii itti himanii bakka ta'e tokko qopheessaniif. San booda deemanii dhaqanii dallaa wayii jala teessisani jogola yookiin dallaa wayii jala teessisanii achi booda waliin mari'achuu jalqabanii jara keessaa nam tokko akka dhagaa fuudhee dallaa sana gubbaadhaa gad ergamaa Rabbiitti gadhiisee dhahee ajjeesuuf walii galtee godhanii namichi Amr ibn Jahaash jedhamu yaadicha qeebalee anatu godha waan kana jedhee hojicha fudhate. Sana booda Jibriil alayhi salaam dhufee Rasuula Rabbiitti himee waan jarri yaadaa jiran Rasuulli Rabbii alayhi salaatu wassalaam dhiisee gara Madiinaatti qajeelee sahaabota isaatii wajjin dhaqee namoo waan jiru uummatatti dubbatee kee akka Banii Nadiir biyya kana keessaa ari'amtu murteesse. Ka'umsisaa kana ture. San booda Rasuulli Rabbii alayhi salaatu wassalaam Muhammad ibn Maslama nama jedhamu itti erge Yahudota Banii Nadiir kanatti Madiinaan gadhiisaa bahaa na wajjin hin teessanii biyya kana keessaa guyyaa 10 isinii kenneera guyyaa 10 booda naman arge morma isaatu irraa kutamaa jedheeniin Rasuulli Rabbii alayhi salaatu wassalaam. San booda Yahudonni Banii Nadiir kun guyyaa muraasaaf yaani deemuudhaaf qoqophaa osoo jiranii dura taa'a munaafiqaa kan ture Abdullah ibn Ubayy namni jedhamu hin deeminaa turaa ani nama 2,000 kan isinii wajjiniin jogola keessan keessa seenee isin tumsuun qaba isinirraa deebisuuf warra du'aniin qaba nama isinirraa ittisutu jira hin deeminaa jedheeniin Yahudota kanaan. Yoo isin baatanis isinii wajjin baana isin loluu irratti nam tokkoyyuu tole jennee hin fudhannu yaada isaa isin wajjin yoo isin lolamtan isin tumsina jedhanii yaada kanatti dubbate. Ammas inni kun kanaan osoo jiru ammas dabalataa Quraydaa warri jedhaman Ghaxfaan warri jedhaman isin wajjiniin dhaabbatu isin tumsuuti hin deeminaa jedhaniin. Eenyuun jedha namichichi Abdallaan kun Abdallaa ibn Ubayy ibn Saluul kun jechuudha. Yeroo kana akka humna qaban isaanitti dhagahame deemuu dhiisanii yaada Madiinaan gadhiisanii bahuu dhaabanii ergamaa Rabbiitiin nuti hin baanu biyya Madiinaa gadhiisnee hin baanu waan barbaadde godhii jedhaniin. Sana booda Rasuulli Rabbii alayhi salaatu wassalaam Allahu akbar jedhanii ka'anii sahaabonnis akkas jedhanii ka'anii Madiina irratti Abdallah ibn Ummi Maktuumiin filanii bakka buusanii alaabaa Aliyyiif kennanii alaabaa waraanaa jechuudha. San booda gara ganda Banii Nadiiritti qajeelan dhaqanii itti marsanii qaban akka jarrin sochoone godhanii isaaniin itti marfatan. Warri Banii Nadiir dallaa isaanii keessa galanii achi keessa ta'anii xiyyaa fi dhagaa ora sahaabotaatti darbachuu jalqaban. Bustaanonni yookiin timirri isaanii naannoo manaa waan jiruuf akka dawoo godhatanii baay'ee isaan gargaaraa ture. Sana booda Rasuulli Rabbii alayhi salaatu wassalaam tamriin kun akka inni gubamuu fi akka inni kutamu ajajanii gaafa sahaabonni tamrii jaraas gubanii ciranii haala lolaa mijeeffatan humna dhaban Rabbiin sodaanii yaadaan kufan jechuudha. San booda Rabbiin qalbii jaraa keessa sodaa buusee harka kennan guyyaa 6 booda yookiin ammoo guyyaa halkan 15 booda jedhama. Alaa kulli haal wantichi eega ta'ee booda yeroo murtaa'e eega turanii harka kennan. Maal ta'uu irratti harka kennan Madiinaan gadhiifnee baanaa nu dhiisaa waan jedhamu harka kennanii.
egaan gaafa jarri Banii Nadiiritti sababa gantummaa isaanii kanaaf gaafa jarri Banii Nadiiritti dhaqanii marsanii bifa kanaan jara qabanii ari'uu ka'an Quraydaa warri jedhamtu Yahudaa Banii Quraydaan irratti hin argamne hin gargaarreeni akkasumas munaafiqichi Abdallaa ibn Ubay ni jedhamu kunis hin gargaarreen rabbii yaada jaraa akkas jedhe ibse jarri akka shayxaanaati yeroo ilma namaatiin jedha kafarii jedheetu nama kaasa gaafa inni kafaru ammoo ani sirraa bilisaa si wajjin waliin beekuu sirraa si waliin beekuu jedhee irraa kaada hin deeminaati hafaa jedheeni ka'eeti munaafiqtichi kun gaafa jarri immoo balaa keessa galan dhiisee irraa baqate jechuudhaan rabbiin haala jaraa ibse egaan hin baana jedhanii eegasaan yaada kana qeebalanii booda rasuula rabbi alayhi salaatu wassalaam waan baadhachuu dandeessan qabeenya keessan fudhaa deema garuu meeshaa lolaa fuutanii hin baatanii jedheen waan danda'an fudhatanii ulaa mana isaanii irraa buqqisanii fooddaa buqqisanii cikaala yookiin immoo gadhawaa dunkanaafaa wama funaansa kana fudhatanii deemuudha ka'an rabbiin yaada jaraa akkana jedhee ibse mana isaanii of harkuma isaaniitiin onsan akkasumas harka mu'mintootaatiin diigame laalaa yaa warri qalbii qabdanu akka rabbiin isaanuma akka isaan mana ofii diigan isaan taasise jedhee dubbate eega achi baate Yahudonni Banii Nadiir warri gurguddaan ishee Khaybariin qubatte gareen isaanii immoo biyya Shaam deemanii Shaamiin qubatan rasuulli alayhi salaatu wassalaam mana isaanii lafa isaanii muhaajirootaaf qophaatti kenneef warra muhaajirootaa makkarraa godaanan qofaaf kenne ansaarota keessaa immoo Abaa Dujaanaa fi Sahal ibn Huneef nama jedhamuuf kenne sababa isaan hiyyeessa ta'aniif qabeenya Banii Nadiir kana ergamaan rabbii qallaba maatii isaa taasifate qallaba waggaa tokko achirraa kenna ture waan irraa hafe ammoo fardatti hin bite meeshaa lolaatti hin bite meeshaaleen jara biratti argame Banii Nadiir biratti argame meeshaa waraana kombortaa 50 ture akkasumas isa mataatti kaa'atamu kubbaa mataa yookiin immoo barmeexaa waraana namarraa deebisu xarbuusha isa jedhamu jechuudha 50 akkasumas seefii 340 kanneen kanatu jara biraa argame ture egaa kun taatee Banii Nadiir wajjin taasifame sababa gantummaa jara kana booda kan ittaanu duula Badrii kan waggaatti walii galanii turan bara dhufu Badritti wal geenye jedhanii gaafa Uhudirraa deebi'an jechuudha duula Uhudirratti duula Badrii isa jalqabaa eega raawwatame booda waggaa isaatti duula Uhudirratti warri kaafa warri mushriktoota baay'ee musliimoota miidhe gaafa sana lolicha xumuramee osoo deebi'aa jiranii waggaa kana Uhuditti Badritti wal agarraa jedhanii wal beellamanii deemani kunis egaa waggaan sun ji'a Shaabaanaa keessa bara arfaffaa hijiraa bara arfaffaa ture rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam akkuma walii galtee gaafa sanaatti bakka Badri jedhamtu deeman bakka Badri jedhamtu kana deemanii guyyaa 8 achi turan Abi Sufyaan waraana isaa fudhatee dhufa jedhanii eegaa turan ergamaan rabbii waraanni isaan qabatanii bahan 1500 loltoota akkasumas nama fardaan lolu 10 fudhatanii deeman alaabaa gaafa sana Ali ibn Abi Talib itti kennanii turan namni Madiinatti bakka bu'ee Madiinaan eegaa ture Abdullah ibn Rawaha ture Abu Sufyaan ammoo akka beellama sanaatti waraana irratti hirmaachuudhaaf bahee nama 2,000 loltoota loltuu fardaan lolan 50 fudhatee dhufee iddoo Marra Dhahraan jedhamtu ga'e bakka achi gahee laga Mijanna jedhamtu bira qubate baay'ee sodaataa ture eega manaa bahee irraa kaasee sodaan guddaan itti dhagahamaa ture achi booda loltoota isaatiin akkana jedhe Abi Sufyaan isinii yeroo akkas lafa caamsaa lafti hongee ta'ee jiru gaalli waan nyaattu hin qabne kana keessa deemuun isiniif hin ta'u kan ta'uun itti jiru yeroo lafti marga qabu gaallis aannan qabdu aannan keessan dhugaa deemuu qabdu malee akkas yeroo cinqii kana deemuun qabdani hamma lafti caamsaadha lolaaf hin mijaa'u ani deebi'aan jira hin deebitu moo maal isinii wayyaa jedheeniin
deebi'aa isinis jedhee namni yaada kanarratti dideen jiru wal fudhatanii deebi'an. Musliimoonni Badriin bakka jedhamu kana yeroo turan daldala isaanii itti fufanii qarshii tokko qaban qarshii lama buufatanii qarshii tokko qarshii lamatti baafatanii daldala isaaniitiin bu'aa walakkaa argatanii yookiin ammoo qixxee argatanii otuu waan tokko rakkoon isaanii mudatiin olaantummaa isaanii mirkaneessanii namni hundumtuu isaan sodaate achii deebi'anii galani. Haala kanaan waggaa tokkoof walakkaa ture otuu wanti tokkoon hin socho'in rakkoon tokko otuu hin argamin. Kunis egaa tola rabbiin ergamaa isaa irratti ooleen achii booda tola nageenya argame irratti hundaa'uun biyya kana nagaa buusanii da'awaa isaanis itti babal'isanii keessa darbanii duumatul jandaliin deemanii namoota warra shiftaa yookiin ammoo hattoota saamtota karaarra dhaabbatanii nama saaman naamuseessuu hamma gahan tokko lafti nagaa ta'e naannoo waggaa tokkoof walakkaa jechuun. Bifa kanaatiin lollii gariin kan Uhudii booda argame taateewwan gariin argamuu danda'e. taateewwan itti aanuun hanga walitti deebinutti haadaa wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad.